jaalala qabna. Amantaa nama kamuu tuquu hin barbaannu jechuudha. Nuti katti amannu amantaa muslimaalleen akka nu barsiiftetti nama tokko even amantaa kan keettiimi yoo dide haadhiisu kan fudhachiisu ana malee dirquu hin qabdu kan jedhu. Isinii galee kana sheekota beeka kana keessa deemuu osoo hin taane hanga isaan nu barsiisan irraa tuttuquu jechuudha. Kanaaf share barbaanna, share godha. We need a lot of people because this is yeroo Nabi Muhammad tuqamu namni hin rifanne. Yeroo Nabi Muhammad tuqamu alayhi salaatu wassalaami namni arrabni Nabi Muhammad irra tuulamu sallaalessine ilma namaatiin jechuudha. Dhugaa Rabbi muslima ta'e jechuudha. Muslima ta'e. Kanaaf nuti yaanni nu dubbannu nama hunda akka bira dhagahu barbaadan. Nama hunda akka bira gahu. Si galee yaanni dubbadhu kun nama hunda akka bira gahu waan barbaaduuf isin sheeriidhaan nami 60 kee jirtan kun sheerii godha gruppiilee irra facaasa. Gruppiilee irra facaasa. Ardaan tana Oromoon Kiristaanaa, Oromoon Muslimaa waaqeffataa dabalee eenyutu anda kafariidhaan amantaadhaaf dalagaa jiran bilisummaa Oromoo osoo hin taane amantii babal'isuu fi amantii muslimaa waan jedhan kana jibba sirraa qabaniif uummata biree waash godhanii gara amantii isaanii yaamuudhaaf warra qabsaa'aa ture akka ta'e seenaa dabree fi kanarra deemaa jiru yoo waliin qabnu kun nuuf mirkanaa jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo kana beekuu qabna beektaa. Sheer godha biraan nagaa warra amantaa dahoo godhatee uummata Oromoo gargar qooduudhaaf jibbassa amantii musliimarraa qaban summii social media irra facaasaa jiraniif jechuudha. Sheer naa godha biraan gaa. Maaliif obsan qabnu nuti gartee yeroo gartee amantiin teenya tuqamtu akkuma bolola bilisummaa fi tokkummaa jaalala gartee bolola bilisummaa Oromooti qabnu nu dura kanu gowwomse dhugaa Rabbii isinitti himna laal. Kanuti waan kan summii kana hundaa wallaallee osoo hin ta'in nuti kan nuti gowwaa fakkaannee fa'amaa jirruuf keessaafuu Oromoon muslimaa summii tana wallaalletii miti ni beeyna maaliif usne bolola bilisummaa Oromooti waan qabnuuf takkanaa jedhin. Tokkummaa uummata Oromoo waan jaalannuuf uummata Oromoo kana waan jaalannuuf sabboonummaa dhugaa sana gartee isaan uffatanii uummata muslimaa ittiin jibban osoo hin taane sabboonummaa dhugaa sana uummanni muslimaa waan qabuuf jechuudha. Kan akkuma namni durraa dubbate seenaa keessa jiru faarsuu osoo hin taane kan qubee afaan Oromoo sabboonummaa irraa ka'ee diina agartee diina jala hin bullu jedhee jeneraal Waaqoo guutuufaan sirna nama nyaataa san irra fincilanii uummanni Oromoo ofiif bulchuu qaba kan jedhurraa ummata Oromoo biratti amantii isaaniitiin jibbamanii Soomalee abboo jedhanii hanga yaamaman takka hangammatti warra irra summii facaasee summii amantii facaasee ummata Oromoo addaan babaasu yaalii godhu ummata qabsoo jeneraal Waaqoo guutuu faa Rabbi haaraaramuuf diqqeessaa ture jechuudha. Kana wallaalleeti nuti. Ummata qabsoo jeneraal abbaa gadaafaa diqqeessaa ture jechuudha. Wallaalleeti because muslima waan ta'aniif isolate godhanii qabsoo Oromoo irraa jaarraa abbaa gadaafaa kan qabsoo waraana bilisummaa Oromoo hundeesse alaabaa tume amantii muslimaatiif qabsoofte jedhanii duula rabbananii isolate godhanii qabsoo dhaaba bilisummaa Oromoo keessa ari'an jechuudha. Uummata Oromoo bira salphisanii yeroo san uummanni Oromoo wal dhageettiin qabu social meediyaan hin jiru. Nama isaa birmatu dhabee nama dhugaa saba kanaaf bosona gale umri isaa guutuu fixee reefkisaa Oromiyaa gale diqqeessanii qabsoo Oromoo keessaa baasan jechuudha. Warra akka namicha jaldeessa goorillaa beekan gulumaatii fi eenyudha naahim namicha eenyu baay'isaati jechuudha. Goorilloota jaldeeyyii tana jechuudha. Waraabeyyi kanaatiin qabsoo Oromoo keessaa bahe jechuudha. Jeneraal Waaqoo guutuu hanga irratti qabsoo fincila Baalee jedhanii qotee bultoota Baalee jedhanii kan agartee xurree daandii bilisummaa saaqe jeneraal Waaqoo guutuutii fi hayyoonni hoogganooti gootonni Baalee kan itti diqqeeffamaniif kan qabsoon Baalee gatiitti dhabdee fincila qotee bultoota Baalee jedhaniif
sababa inni muslima ta'e Soomaalii dhaqee gargaarsa gaafate diqqeessa sababa agartee nu malee yookiin ammoo waa'ee Oromoo hin qabsa waa'ee muslimaa qabsaa muslima waliin relationship qaba jechuudhaan Somaalee sanirra Amaara naftanyaa agartee amantii takka waliin qabnutti irra nu dhiyaate jechuudhaan qabsoo fincila qotee bultoota Baalee jedhanii qabsoo jeneraal Waaqoo guutuufaa ittiin hoogganamtu diqqeessaa warri ture warra akka eenyu baay'isaa kana fa'aa jechuudha. Isinii garaami. Ni wallaalle leencoo lataafa. Fakti arraa waan takka wanni nuti dhufsuun hin jirru garaa baafnee dubbannaa jechuu because amantii keenyattu qame nabiyyicha keenya alayhi salaatu wassalaam kan nu jaalannutu qame dhugaa jirtu lafa keenyee isin uummanni Oromoo keessaa fudhachuu qabda jechuudha. Yookaan booroitu malee uummata Oromoo amantii muslimaa qabu kana jechuudha. That's it, this is the fact jechuudha obboleettii dhugaa rabbi walitti himna jechuudha. Kana wanni walirraa qaqqabnu hin jirtu maaliif namni waa beeku waa yaada nu beeka callisnee bilisummaa uummata kanaatiif qabsoo uummata kanaatiif uummata kana daddaan caccaba jennee callisne malee dhugaan jirtu namichi kun gaafa jalqaba gabbahee uummata Arsii arrabseerra kaayoon isaa guddaan kaalkuleet godhanii ittiin deeman jechuu uummanni kun murna guddaatu isa duuba jiraa jechuu isa akka ispiikaratti itti fayyadamaa jiran malee murna guddaa kaayoo kana qabu kaayoo Oromoo bilisoomsuu osoo hin taane kaayoo amantii isaanii babal'ifachuu warra yaada qabu warra kaayoo san qabutu isa kana ispiikar yookiin ammoo dubbi himaa godhatee ajandaa itti godhanii gaffidan malee namichi kun nama tokkoom yaa ummata Oromoo. Yoo namichi kun nama tokko ta'e ummati kiristaana ummata Oromoo bal'aan kiristaana hawaasni kiristaana ummata Oromoo kan nuti obboleen jennee waliin qabsaa jirru gadi bahee hatattaman fira qulqulleessuu qaba jechuudha. That is all. Clear isa godhu jechuudha. Isinii garaami. Gaafa 2018 uummanni Oromoo yeroo tokko ta'ee mootummaa deeggaraa turre bilisummaa kana gartee tikfachuudhaaf ni tikfanna jennee hanga qabsoon Oromoo hijack naftanyaa nu jalaan ta'in wanni inni dalagaa ture waan xiqqaam waan silaa uummata Oromoo addaan diigaa uummata Arsiitiif uummata Wallaggaa walitti gartee fidha akka waan inni Wallagga bakka bu'u waa hedduu yaalii godhee garuu hin milkoofne fi jechuudha. Isinii garaami. Arra gaafa uummanni Oromoo qabsoo karaa gartee tokko ta'ee keessaa fi alaan waraana bilisummaa Oromoo cimsatee gargaarsa deeggarsa barbaachisu gannaqaa fi jiru kanatti kaayoon isaa uummanni Oromoo yoo haala kanaan gargaarsa waraana bilisummaa Oromoo kana cinaa dhaabbate ni bilisooma gaafa bilisoome akkuma jedhe Jaawar Mahamadittu bulcha jedhanii yaadan jechuu isaan beekta. Jaawar Mahamadin bulcha jedhanii waan yaadanii Jaawar Mahamad muslima waan ta'eef dura wanni godhamuu qabu dhaaba uummanni Oromoo deeggaru jaalatu nama uummanni Oromoo jaalatu kana bira jibbamsiisuudhaaf ajandaa fiduu qabna. Ajandaan fidan maalidha? Amantiidha jedhanii gaffidanii jechuudha. Kanan beekuu qabdan uummata Oromoo. This is the fact. Nuti kaayoon uummata Oromoo bal'aa keessaafu uummata Harargee kanaaf uummati sikkoo mandoo jibbansa nama kamuu hin qabnu amantii kamuu hin qabnu uummanni Oromoo bal'aaleen akkasuma jechuudha. Asoo jibbansa hoggansa yookiin ammoo reessisummaa yookiin ammoo gosummaa akka isaan jedhan san kan qabaannu taate leencoo lataa kana abaa'oo hoogganaa ture bara 1991 Wallaggaadha. Namichi kun Wallaggaa miree Wallagga jala dhokatee bara amantii jala dhokatee ammas abaa'oo jala dhokatee uummata muslimaatii fi nabiyyicha keenya arrabsaa jira beekta. Kanaaf kana hunda kaasuun barbaachise because leencoo lataa Wallaggaadha kan agartee uummanni Oromoo kaaba kibba dhiyaa ba'a leencoo lataa gaafa gadaasatti haganni shiran dalagin haganni booleen tikkeeta muratee qabsoo Oromoo gurguratee hin bahinetti uummanni Oromoo faarsaa kabaja jaalala hoggansa isaa jala malee namni tokko agartee uummanni Oromoo hoggansa biraa kan qabnetti isa kana jala deemaa dhagahaa ture jechuudha. Inni Wallaggaa naa qabadha. Daawud Ibsaa kan waggaa 30 wayifu dhaaba abaa'oo hoogganaa ture Wallagga. Uummanni Oromoo kutaa kiyya Arsii kutaa kiyya hoogganu malee hin jenne deeggaraa ture kan mallaqa kennaa ture uummatuma Oromoo Arsiitiif uummata Oromoo Harargeeti jechuudha. Dhugaa jaalanne jibbine
kan qabsoo mooraa qabsoo Oromoo dhaabaa ta'u, masjidaa ta'u, cherchiyaa ta'u, maarriyaa ta'u kan deeggaru kan maallaqa isaa kennu uummata Oromoo adda durummaadhaan Arsii ilmaan sikkoo mandootiif ilmaan Harargee jechuudha. Kan dhugaa waliin dubbanna. Takka wanni isaan miidiyaa Oromoo gargaaran hin jirtu yoo dhugaa rabbi dubbanne. Dhaabbolee Oromoon isaan gargaaran hin jirtu. Adda bilisummaa Oromoo tan har'aatiif tan kaleelee tan gargaaraa ture tan bakka kanaan gahe maanguddoo Oromoo warra keessaafuu aayyolee Oromoo tan uffattu ta'in agartee hijaaba ittiin arrabsaanii ture san tan diyaaspooraa addunyaa keessa jirtuu fi tan Oromiyaa turte warra inni ittiin arrabsaa ture warra hijaabbatee qabsoo Oromoo tinnisee bakka kanaan gahe jechuudha. Daawud Ibsaa Wallaggaa inni Wallaggaa nun hoogganu jennee mormine jaalalaaf kabaja qabnuun deeggarree maallaqaaf waa hundaan bira dhaabbachaa turre jechuudha. Inni Wallaggaa qabadhu. Arra inni jaawara sababa inni Arsii ta'eef yookiin ammoo musliima ta'eef jibba isarratti tuuluudhaaf wanni isaan hin goone waan hin jirreef kana dubbadhe jechuudha. Arda yeroo dhaaba oolaa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo kan amma jiru kana kan nuti deeggaraa jirruuf kan nuti jaalannee woboo task force jennee maallaqa aayyoleen teenya tan islaamaa addunyaa tanarra jirtu ta inni hijaaba ittiin arrabse warra kabar godhee deemu jibba isa qaburraa kan ka'e ittiin arrabse kana isaan maanguddoo teenya keessaa booda durummaadhaan shamarran teenya aayyoleen teenya maallaqa itti dhangalaasanii Austraaliyaa, Kanadaa, Ameerikaa, Yurub addunyaarra jiran hunda maallaqa itti dhangalaasanii kan waraana bilisummaa Oromoo ammaan tana oollaa marroodhaan hoogganamu tinnisee bakka kanaan gahe gargaaraa jiru ummata kanaa jechuudha. Aayyolee inni hijaaban itti arrabse jechuudha. Dhugaa walitti himnaa beektaa. Duuba aayyoleen inni arrabse kun marroon Wallaggaa ijoo dhalataa Oromoo Wallaggaati. Wallagga nun hoogganu jedhee maaliif hin arrabsirre? Yookiin deeggarsarraan dhaabirre? Dhugaa sitti himnaa dhagaye warra gartee gandummaa fi amantiidhaan ummata Oromoo kutaa biraa jibbitan. Nuti kaayoon keenya bilisummaan, bololli keenya bilisummaan, kaayoon keenya galmi walabummaa tokkummaa ummata Oromoo kana barbaanna jechuudha. Kanaaf ammoo dhaaba bu'aa ummata Oromooti argamsiisa jennee abdannu yaannee amanne tokko gargaarsaa fi waan qabnuun hooggana sana osoo laallee abbaan fedhe yoo hooggane hoggas osoo laallee faayidaa isaa qofa laaluudhaan kamtu bilisummaa ummata Oromoo saffisaan hoggasa kamtu cimaadha. Hoggasa kamtu fedhii fi dantaa ummata Oromoo irra dhaabbatee ummata Oromoo dhagahee qabsoo kana finiisuu danda'a qofa kan laallu jechuudha. Amantiin laallu, kutaan laallu. Dachaa deemuun bareedaadha. Wanni an dubbachuu barbaade daqiiqaa lamarran fitu. Sagaleen hin dhagahamu waroon waa'ee. Oh, dhagahamu? Go ahead, mate. Annen daga garu tiko tulo. Lele siifin kenna tiko to daqiiqaa lama siif kenna. Mee sagaleen dhagahama? Mana gaafadhu. Go ahead, annen daga tiko low is too low but رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا جتشون نوفي لبوكين نوفي رو موديلي أمنتاك الناتي ربي برتي إرجما كبجمال إمام أنبيوتات إرجما قوة سنتانة إمام إرجمتوت ربيت كبجمال ألفاتا نمات مكانا ما فقطاتي واممون قب كان بيكوك أبدا. We love him more than anything. Kumbeka mukaba. Lama fa. Amanti Islama nurra hintukina. Islamumman kenna kamata kennat. Waan walitti qabnu miti. Tuquun dandeettan. Waan kana irraa bu'a. Wanni bilisummaa Oromoo anqa ardhaa duubatti deebise. Ilaalcha gadhee akkanaati. Amantii keessaa bahaa wanni nu jennuuf this is why. Wanni namichi kun haasa'e namichi dantaa kiyyaa miti is a one person nama tokko is a garbage guy nama tarasauno anaaf garuu Oromoo waan jettu waa warri waari'u ijoollee waarin baatii jedhan wanni kun waanuma Oromoo keessa bal'inaan jiru right garte waan bal'inaan jiru dhiifama namichallee dantaa irraa hin qabnu nuyi okay man we don't need him laakiin obboleeyyan teenya ta kiristaanatii fi waaqeffata waan akkanaa gabbaatanii balaaleffachuu qabdan
balaaleffatamuu qabaa. Amantiin kabajamaadha. More than a billion people follow Muslim. Amantii guddaadha. Amantii guddaadha addunyaa kanarratti. Amantii xixiqqaa miti. Sigalee kanaaf amantiirraa bu'aa Oromoo waan walitti qabnu dhiistanii waan walitti hin qabne maaliif tuttuqama si yeroo maroonni kun? Inde maal? Islaamummaan belong to individual, not Oromummaa. Kana beekuu qabna. Ilaalcha amantii kana keessaa ba'a. Waa hedduutu garaa nu jira. Nu Oromoon Islaamaa aarsaa guddaa kafalleera saba kanaaf. Aarsaa guddaa bara Minilikirraa qabee hanqa aduu irratti aarsaa guddaa kafalaa jira uummanni keenya. Financially lubbuun haa ta'u deemaatii seenaa dubbisa. Kanaaf Oromummaan amantii miti, Oromummaan saba malee. Kanaaf wannan jechuu barbaadu ilaalchi gadhee akkanaa kun nu keessaa hafuu qaba yookaan everybody we have our own territory. That's it. Sikkoo mandatti deebina. Oromummaa keessaa baana. Nu baasa wanni kun Oromummaa keessaa dhiibee. Kanaaf yoo kabaja sabaa qabaattan, quuqama sabaa qabaattan, warroonni an activistii baay or abbootiin amantaa kiristaanaa hayyoonni amantaa dhibii hordoftan hundi keessan gabbaa ilaalcha akkanaa hegereefuu balaaleffadha. For generation, not this speech. Dhalootuma ilmaan teenna ijoollee teenna fuulduraaf dhuftullee akka jaalalaa fi kabajaadhaan Oromummaa isaaniitiin olaantummaa argatanii itti jiraatan yoo barbaadan wanni kun balaaleffatamuu qaba. Balaaleffatamuu qaba. Hundatti amantiin tabbaati. Whoever abbichu waan itti amane isaaf waan guddaadha. Homaa sin galchu waa'ee dhimma amantii waa'ee nu galchu irratti haasa'uudha. Ilaalchi gadhee akkanaa seenaan hedduun nutti himamaa ture. In beekna. We know what's gonna happen. Dirree waraanatti ijoollee teena irratti waan turaa ture. Waan ideology keessan mara quba qabna nuyi. Wanni Oromoo kun hin badini. Hin diigamini. Qaawan argatini jenneetuma callifna malee waanuma garaa keessan keessa jirtu gurbaan karkarroon sun haqqisee sunsani gurbaan karkarroon sun haqqisee sunsani yaadni kiyya kanuma adeeroo kiyya to make short. Laal ama beekta maal namichi kun nama ajandaa waan kana kaasuudhaaf ufii isaa dhuunfarraa kaasii fakkaata obboleesso. Dubbii barsi dubbii siimee jira bara. Illee gartee obboleeyyan teenya tan islaamarraa argaa hin jiru jechuudha. Si galee namichi kun ammoo waan amantii bakka bu'u dubbate ama akka amantii bakka bu'eeti kan dubbachaa jiru. Waraana bilisummaa Oromoo miseensa ta'ee bakka bu'eeti kan dubbachaa jiru. Si galee maal kaayoon isaa waan duuba jira maal si fakkaata obboleesso? Amma beektaa waan kana asanii dubbachuu irraa hin barbaadu. Dhimmi amantii akka maraattuu anaa haasa'uudha arganii akka oflu jiran namichi maal godhata jedhanii beektaa. Waan kana garuu bal'inaan itti deebina. Sagantaa qabannee. Hanga qulqullootutti eega boorofte bari hin dhiisnu bara. Kanuma leellee erga amma dhaamsi guddaan amma hin qabu namichi kun Atlaantaa Joorjiyaa jiraata jechuudha. Maanguddoo teenya haawwan teenya ta'e inni sababa isin hijaaba uffattaniif isin arrabse tan Atlaantaa keessa qubattan. Maanguddoo teenya tan koofiyaa uffattan sababa isin amantii muslimaa qabdaniif isin arrabsan. Maanguddoo teenyaaf haawwan teenya tan Atlaantaa keessa jiraattan namicha kanan beektan akka koomunitii Atlaantaatti gabbaati. Fara tokkotti nu godha. Yoo mana murtii dhaabuu barbaachise mana murtii dhaabuu nuti. Isinii galaami. Leellee erga dhiyoo jiraatte istiidiyoo kee jiraatte. Leellee lakkoofsa tokko erga Ermiyaa sadii sii kenna naa obsiisiitti si durse jechuudha. Koominitiin Atlaantaadhaa waan kana dirqamaan hatattamaan waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Fara barbaachisu itti godhuu qaban namichi kun isolee ta'ee jira ammaan kana. Erga gaafa uummata Arsii Jaawari sababa jaawariif uummata Arsii kana ajaawaa jedheen warrabsee booda uummata Arsii kana arrabsee booda koominitii Atlaantaa keessaa erga bahee turee jira jechuu oduu qabu jechuudha. Si galee koominitii Atlaantaa keessa jiru walgahii irratti ni hirmaatu. Walgahii uummati Oromoo akka Oromootti nama waraana bilisummaa Oromootiif haa ta'u waan adda addaatiif haa ta'u walitti qabamu tokkollee itti ni hirmaatu bikkoos waan dalage beekaa jechuudha.
odeeffannoo lammataa an qabu ammas waraana bilisummaa Oromoo waa takka illee rileeshnshiippii leelle wanni ergadhu kaameraan qabdu ammas keessa bahimee deebi kaameraa dhabee beektaa. Kaameraa dhabee leelle takka deebi sisii kenneetiin Ermiyaa sii kenna. Waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'ee dalagaa jira kan inni jechaa ture san uummata Oromoo biratti akka jibbamu taasisuuf malee wanni inni rileeshnshiippii wal qunnamtii waa takka qabu hin jiru jedhan. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo hooggantoonni biyya alaa jiran maaliif waan kana ofirraa rispoonding goone ofirraa clearing goone sababa namichi summii facaaseef waraanni bilisummaa Oromoo akkan gargaaramne ta'uuf deemaa. Kanaaf isinitti boowwai waan naa bara qabsoon Oromoo diigamuu deema tokkummaan Oromoo diigamuu deema sababa amantiidhaan inni waliin nu fixaa jiruuf jechuudha. Sababa obboleen teenya tan kiristaana gabbahanii namichi kun akka bakka hin buune dhiifama gaafachuu dhabaniif tokkummaan uummata Oromoo badaa jira jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo deeggarsi inni amma qabu abadan kan waan irraa duuban nu deebisuu jiru jechuun barbaada. Waliin turuu keessaniif galatooma warri sheeruu gootanis warri agartee jechaan taanni daddarbattanis thank you so much. Yeroo biraa walitti deebina Oromoo teenya tan karrayyuu tan shanyi duguggan murna bilxiginnaa hidhattoota bilxiginnaatiin shanyi duguggan abbootii gadaa keenya irratti raawwatamte akka ajaa'ibaa kanatti agartee gaddi hamaan nutti dhagahame kan agartee gabrummaadha. Kana kan godhe laaffinuma keenya jechuudha. Arda akka hayyuu dhabnu kan nu taasise kan bilxiginnaan akka ol kaatee biyyee nyaattee dandamattee uummata Oromoo akka barbaadde akkasiin gootuuf haala mijjeesse uummatuma Oromoo akkuma yeroo hedduu deddeebi'ee dubbadhe warra gabrummaa malee an bilisummaa hin barbaadu jedhee rabbiin uume kana jechuudha uummata Oromoo. Bilisummaa hin barbaadu an gabrummaa ajjeefamuu hidhamuu gorra'amuu barbaada warra jiru uummata Oromoo uummata dayyuus akkana annee barsiin uummata akkanaa jechuudha. Uummata abbootii amantaa irraa rashanan abbootii gadaa irraa rashanan umaraaf amma abbootii gadaa rashanuuni asitti hin dhaabbattu. Abbootii amantaa musliimaa ganaa rashanuun dhufti isin umaraftan rafaa Oromooni numa rafti rafaasi isinii galee abbootii amantaa kiristaanaa rashanuun numa dhufti waan agartee karrayyuu dhaabbatuu miti. Karrayyuu warra walii rashananiif waan isaan hidhatanii jeenu gootummaa isaan qaban akka dhiiratti agartee naftanyaa tana waggoota 100 ifurraa dhoorgaa turaniif gootummaa isaanii waan beekaniif arda qaroo teenya qaroo isaanii Oromoo karrayyuu abbootii gadaa walii qabanii yaamanii akkuma irra dhageenye mariidhaaf jedhanii qaama mootummaatii waan akka jedhanii sobanii rashananii bosona gaara keessatti reeffa isaaniillee gatanii biraa deemanii jechuudha. Kun waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu akkaan nu laalessa jechuudha dhugaa rabbii yoo dubbanne. Kanaafi ani agartee waan wallahi manni Oromoo kun waan hin qabsoofneef dhumaati malakkaa'u malee uummata ka'ee tokkummaan hin falmanne waan taataniif uummata agartee ciiseen ajjeesaa jedhu waan taataniif surprise nan godhu jechuudha. Maaliif yeroo mootummaan laaffatee silaa bakka tokko yookaan uummanni Oromoo rasaasa tokko malee silaa fonqolchuu danda'an jala ciisee milishaan rasaasa tokko qawwee keessaa qabdu uummata Oromoo waan fedhe waan barbaadde godhaa jirti jechuudha. Dhabamsiisaa jirti jechuudha. Kana kan godhe uummatuma Oromooti isaanumatiif godhe nu itti yaada inni dadhabne sagalee taanee fi waan barbaanne taan dadhabnee jechuudha. Isinii gala uummanni Oromoo gorsa hayyoonni ni gorsa maarreen ni gorsa mirga isaaniitiif falmatu uummata hin beekne jechuudha. Uummata haqa isarratti agartee du'uu hin beekne jechuudha. Uummata haqa isaa kennee kootuun ajjeesii jedhu jechuudha. Uummata qalmaaf qophaawaa ta'e jechuudha. Uummata gabrummaadhaaf qophaawaa ta'e jechuudha. Uummata falmachuudhaaf wilii agartee gana 500 nu eegu jechuudha. Maaliif haala kanaan falmachuu miti hedduminaaf agartee dhumuu dhabe malee uummanni kun naftanyaa kaayoon isaan gadi hin deeman uummata Oromoo maraa warra agartee maqaa Oromoo qabu haga dhabamsiisutti deemu kaayoon isaa haga dhabamsiisutti jechuudha. Kanaaf hanga tokkoon dhufanii isin dhabamsiisanii bombii isin roobsan isin qalan waraabessaa isin kennan bakka tokkoon nama 65 arra kunoo kalaastii oomutu kana kunoo abbootii gadaa rashanan sem natin namni tokko Oromoon kaabaa karrayyuu falmattu
Baale karrayyuu hin dirmattu, Shawaan karrayyuu hin dirmattu, Wallagga karrayyuu hin dirmattu, Booranni Wallagga karrayyuu hin dirmattu. Rest in peace jedhanii suuraa maxxansanii deemu. That's it. Kanaafi ani hedduu wanni Oromoo kun agartee hedduu wallahi garana nyaata. Hedduu na gaddisiise, hedduu I'm so sad. Because ummata bal'aa gana ga'u ummata mirga isaaniitiin falman, ummata dhumuudhaaf qophaa'e gabrummaadhaaf qopheessaa jiru. Waan ta'aniif hedduu na gaddisiisan jechuudha. Isin gade. Kanaafi Rabbiin furmaata tokko haa fidu. Du'aa imaan bira dhaabbadhaa. Waan deemaa jiru kana hedduu agartee waan agartee murni maafiyaa ummata Oromoo irraan gahaa jiru kun gaddi guddaatu nutti dhagahama. Hanga agartee yookiin ammoo Rabbummaan fala tokko fidutti hin dhaabbatu jechuudha. Because uummanni qabsaa'an jiru ajjeechaan ittuma fufti jechuudha. Karrayyuu keessa kana yoo raawwatan abbootii garaa agartee tan Gujiitii tan Booranaatis warra isaaniif agartee uummata Oromoo kana brain wash gochuudhaafi keessa deemanii minda garaa guuttachaa uummata Oromoo irratti shanee jedhanii basaasaa hidhaa maal godhaa doorsaa jiran kana abbootii garaa walii qabanii dhabamsiisuudhaaf isaanillee bakka tokko yaamanii walii ni deemti jechuudha dubbiin. Dubbiin akkanatti nafti jechuudha. Kanuma waan Rabbi godhe agartee Rabbiin silaa waan kaleessa murteessi takka hinaftu waan ta'eef Rabbi bilisummaa san agartee faluma isaatiin dandeettii isaatiin nu haa gonfachiisu. Warri carraa isinii kennuu dadhabes dhiifama nuuf galchaa.